على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين، تصنيف الإمام المحدث الفقيه محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المتوفى سنة 76 و600 هجرية، رحمه الله تعالى. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قويا أرطاكنا قويا جماد الأولى جاء جدامو، قويا ثلاثاء جاء جماد الأولى قويا قرآني لما فادا بركما تقوفي إبا أفوري صدومي جها هجرر أكلا كوبسا ummanni dhi'aa lakkaawatutti maarchii 4 bara 2015 markaza tawfiiq al-islaamii jedhamutti rabbiin laaffisuu isiitiin nu laaffiseetuma karaa tawfiiq.bn.org websaayitii jettuun akka qaraatiin kitaaba na dura taa'u kanaa gama hawaasa keenna ka muslimtootatti ka magaalawwan keessa waliin jirru tana keessa qubatanii fi guutuu minisootaa jechuu akkasuma warra naannawa minisootaa qubatu cufa ameerikaa warra keessa jiru akkasuma hawaasa keenna ka rabbiin qooda adda addaa nu qoodee dachii keessa nu facaase akka bakka jiran marattuu kitaabni kuni karaa kanaan itti gayuuf rabbi nuu laaffise faaruun ka rabbiiti. kitaaba kana karaa qilleensatiin ka ammallee yoo rabbi jedhe suurallee laal'aa kunoo ilmii dhagayanii karaa saniin kitaaba riyaadu saalihiin من كلام سيد المرسلين كتاب جدامو أرأنتنا أبلو ولي إيغالا أنا تائي وان قباب دو ربنا برسي سيتانا هواسا دبر سجئي أستاء كنافي إسن اللي ورّا kitaaba kana jala deemee dhageeffatu rabbiif jecha nama waa wal barsiisu rabbiif jecha nama waa walirraa baratu duuba warra guyyaa qiyaamaa haasawame irratti khayrii irratti wal qajeelche irratti waan wal barsiise irratti sawaaba argatu anaaf isinillee rabbi haa godhu isaaf jecha nama waa barsiisu bor guyyaa qiyaamaa san ka aalin naman fayyanne ka akkasuma ammas qabeenni naman fayyanne
ka heddumminni gosummaatiif ilmaanii naman fayyanne sani warra ilmii tanan sadarkaan isaa ol fuudhame rabbiin nu haa godhu. rabbiin iimaana namaa kennuun nama ol fuudha. والذين أوتوا العلم درجات warra ilmii keessattuu rabbi barsiise sadarkaa hedduu hawaasarrallee ol fuudha رب العالمين. duuba numara warra sanirra rabbi nu haa taasisu. duuba guyyaa ardhaa bareedaa kana eega salaata asriiti riyaadu saalihiina kitaaba jedhamu kana mee afaan keenyatti afaan oromoo kanatti walii hiikna inshaa allahu. duuba kitaabni kuni riyaadu assaalihiina jedhama. leenjisaa assaalihiina warra gaggaari'iti jedhamaya. warra gaarii leenjise qalbii warra gaggaarii rabbii walitti hidhe humna warra gaggaarii maasiyarraa dhoorge duuba nabi muhammad jala akka hordofan isaan taasise leenjisee kitaaba warra sassaalihtoota gadi baasu. kitaabni kuni warra saalihtoota riyaanni leenjise irraa rabbiin numaraa haa godhu. yookaan riyaadu saalihiina jechuun caffee warra gaggaari'itiya. caffee bareedduu warri gaggaariin irraa dhufanii keessatti iflaalan ka isaanii irraa ilmii waraabbatanii fudhatanii caffee warra gaggaari'ii jedhanii gariin akkanatti hiika riyaadu saalihiina riyaadaatana. duuba riyaadni kuni kitaabni riyaadaa kun osoo abbaa qopheesse waliif hin himne فإن كتاب رياض الصالحين كتابني رياض الصالحين كل جسا ورقاقاري كوني نتهجد عن علماني من الكتب المتداولة عند عامة المسلمين كتابا waliigalli muslimtoota idduu isaanitti walii dabarsee beekame jedhan. cufti muslimaa walii dabarsanii kitaaba kana jaarraa walii dabarsanii bakka maratti kitaaba beekame jedhan. khaasatan keessattuu akka malee khobxeeffamee walii dabarfame zamana keenna kamaayii kana keessattiya. akka jedhu sheek saalih al-uthaymi tuuba rabbiin rahmata isaanii haa godhu kitaaba isaa sharii 40 nawawii keessatti falaa takaadu masjidan idduu muslimatti kitaabni kun walii dabarfamu asifi mujjiru kunti BN akka jedhe masjiduma addunyaa tanarratti ijaarame tokkollee hin gartu jedhe. masjida addunyaa tana baha addunyaa tanatti dhiya addunyaa tanatti kaabaa kibba isitti markaza islaamaa masjida islaamaa tokkollee hin gartu ati illaa wayuqra'u fiih kitaabu رياض الصالحين يو إسا كيساتي دبفم ملي يو إسا كيساتي قرأم ملي كتاب من رياض الصالحين كويا دوبا كتاب نكون كتاب أكملي فجافم الدنيا ثنا كيسا يو مسجد فيتان ريت أنجد شيخني رحمه الله رحمة واسعة riyaanni ni argama jedha waa takkallee cufa masjidaa keessatti. tuuba kun alaamaa yookaan mallattoo
abbaa kitaaba kana qopheesse rabbiin tattaaffii isaa irraa qeebale jechuu waan mul'isurraa takka jedhan. Kitaabni ati barreessite tokko islaamni iddoo isaanitti zamana mara walii dabarsinaani haasawa ati haasofte tokko islaamni gurra jala qabatee addunyaa tana keessaa walii dhageeffannaani alaamaa nama waan san dubbate nama waan san barreesse qeebalamtii argaturraa takka jedhan. duuba kitaaba kana namni qopheesse namni kun sila ka rabbiin akkanatti qeebaltii isaa kenne kun eenyu biyyana mee eenyu kitaaba kana namni qopheesse walii itti yaana maqaa isaa gaa rabbiin qeebaltii kenneefi alaamaan qeebaltii hedduutu kun argame. kitaaba kana namni qopheesse al-imaamu al-allaama imaama isa tahe عالم شيخ الإسلام الفقيه شيخ إسلام كدين إسلام كان فهمه الزاهد كالدنيا كيستي دنتاد أبي الدنيا را الدنيا كيستي قبابة جيتشو دوبا حافظة كته أهدو حفظي حديث رسولا قد حافظة isa tahe maqaan inni ittiin duuba beekamu moggaafamee muhyiddiini jiraachisaa diin isaan jedhama jedhan. kun maqaa laqabaa jiraachisaa diinii jedhamee kanaani laqabaan isaa kenname. jiraachisaa diin jechuu kanaani tattaaffii inni kidmaa diin islaamaa godhurraa maqaa kana hawaasni zamana isaa kenneef. garuu maqaa kana imaamni kun ittiin gammadu jechuutu jira. maal diin jiraachise ani diinii rabbi sadarkaa jiraachisuun hin qabu jedhee tawaadu'a if gadi qaburraa if dhoksurraa maqaa kana anumaanuu hin jedhinaa jedhee imaamni kun dubbate. abuu zakariyaa jedhaniin isa maqaan inni ittiin kamajamu abbaa zakariyaati jedhan. abbaa zakariyaa jedhamee akkanaan isa yaaman. garuu ilmi zakariyaa jedhamu imaama kanaafi sheeka islaamaa guddaa kana mucaa kanallee ka zakariyaa jedhamee yaamamuun hin qabu. inni duuba inumaayyuu ilma argatuu dura bultii ijaaruu fuudhutu dura nama fuudhetu ilma argata. imaamni muhyiddiin kun abuu zakariyaan kun inni nama bultii islaamummaa keessatti ijaareerraa miti. culumaa yeroo isaanii umrii rabbiin isaanii kenne ilmi irratti fixe jechuu ni heewasama yoo bultii godhadhe jedhee kitaaba islaamaa barreessurraa kitaaba islaamaa dhaqqabsiisurraa ni heewasama jedhee warra yeroo isaanii tajaajila diinirratti dabarsanirraa tokko. ammoo osoo ilman argatin illee maqaa kamaja'aa tokkooni yoo wal yaaman uumaan qabu. akka aadaa hawaasa keenyaa keessa jirtu intalti osoo rabbiin ilman kenniniifi akka waan turtee garaan soba taa'uu dhabee jedhan. mee jarana maqaa kiyyaan nayyaamina tuuba akka waaqaa akka rabbiin beekani akka waaqaan beekani haadhuma waaqoo jedhaa nayaamaa jette jedhan. waan waaqaa waan rabbiin beekani haadha waaqoo jedhaa nayaamaa jette jedhan. duuba osoo ilman argatiin hawaasa keenya keessatti mammaaksa keessa jirti wal yaamuun tafaa'ulaaf jechuu. akkasuma
علماء ندرا كيست الله أسو علما أرقاتين أبا زكريا جأمي يا مامي إني مقان إساء إنو يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن هزام النووي أو النواوي جدما مقان إساء كان جدا إني مقان إساء يحيى بن شرف نبني رياضة كان رياض الصالحين نوف برسي قلميسي مسجد الدنيا كان كيست أكا أرقام سببا نمني أولا افتاه أمة إسلاماتي في إسا كان إني كون نما قني تم كيس جارة كم كيس ألاتمي مقا إسا إيقا براني إراباني مي إني جارة كم كيس أرقام عالم تجي كون توبا إني جاء محرم كيسا جاء إسلاما كدرا مسلمني لكا وتجيني درا تكفى محرمي جاء محرم كيسا ألون نساء أرقم جداني جارا إبا جها في صدومي توقت يجو هجرارا برا إبا جها في صدومي توقت 31 و600 إبا جاب صدومي توقرتي غافة هجرارا بري جاران إبا جهاف صدومي تكته هجئ محرم كيسا إني كوني غما الدنيا أتي أرغمون إساء دلوتان تاتي جداني دوبا ورق أرني متأخر توتر لكا وما إني دوبا إني كوني يحيى بن شرف إني جدام النووي تيكا إركفهم نووي وان إسين تاتلي نلالا نمني كوني علمي دائم مع ربيني اتباني جداني إسا عمرين إسا قرآني قرآن حفظ جدان عمري قرآن يوغا يو إدو هغا بلغين ساتيهاتو كيسات قرآن شوف ربين قومت إسادي بسجداني دوبا قرآن قرأني حفظون قل في أمنتين إسلاماتنا تدرا إسيتنا أبلوان ربين قرآن نشوفافوها لافسو ilmaan teennal ee rabbi haa laaffisu dardara keenna ka dhiiraaf dubartilleef rabbi haa laaffisu qur'aana isaa umrii 10 haffaze jedhan bakki inni itti dhalate tuni magaalaa nawaa jedhamtu min quraa hawraan ganda hawraan jedhamu biyya suuriyaa tana keessa ganda tahe tokko ganda tokko nawaa jedhama inni ganduma hawraan irra ganda hawraan waliigalli isaa jedhamu sanirraa ganda tokko ka nawaa jedhamutti biyya suuriyaa keessa waliigalli achi dhalate imaama kana duuba annawawii jedhanii biyya inni itti dhalate ganda inni itti dhalate kanatti irkisayya qur'aanallee ganduma keessa dhalate keessat osoo imalan bahin barate jedhan eegana ganduma sanirraa soba deemee biyyuma san keessa biyya dimashqa jedhamtu magaalaa guddoo amma biyya sanii achi dhaqee achittillee ilmii barate jedhanii madrasaa takka keessatti qubate jedhanii rawaahiyya madrasaa jedhamtu biyya dimashqaa keessa jirti madrasaa achitti barate jedhan duuba madrasaa achitti barate kitaaba fiqhillee achitti qara'ee usuula fiqhillee achitti qara'ee hadiisa fi culuuma hadiisallee achitti qara'ee naxwillee qara'ee sarfillee qara'ee toohiidallee qara'ee
manxiqa illee qara'ee eega ilmii haganaa tana walitti qabate bara hijrarraa 651tti inni abbaa isaa wajjiinii hajjii godhuuf deeme jedhan. Hajjii godhuuf deeme, yoo hajjii godhuuf deeme hajjee irraa bahee akka namni yoo hajjee irraa bahu masjida ziyaaraan karaa godhamtee jira. Eega silaa hajjiif gandaa baate masjida ollaa isaa yoo ati geette shari'aan ziyaari namaan jette jira. Achirraa deemee Madiinaa abbaa ifii wajji dhaqe jedhan. Baatii takkaa fi cinaa achi taa'ee duuba akka malee yeroo Madiinaa dhufuuyyuu imaama guddaa zamana isaa keessaa tokko ka akka malee kitaaba Shaafii kana barate tahuu isatu mul'ate jedhan. Duuba mul'ate imaama guddatu beekame akkasi beekame jedhan. Inni duuba gaafa madrasaa san keessa ture jedhani, madrasaa san keessa kitaaba hedduu keessa barate. Waggaa 2 madrasaa san keessa taa'ee dhugatti yoo irraa haasawan olomaan islaamaa yeroo san keessatti inni cinaacha isaa kana gama lafaa inuun kaawu jedhan yeroo takkalle. Akka rabbiin tatajaafaa junuubuhum anil madaajic warra mu'mintootaa yoo faarsu cinaachi isaanii ni fagaatti ni qoyti bakka ciisatii waliin gartu dhaabata bulan akka rabbiin jedhe sani ilmi irratti if kennee yeroo irni rafuun jirtu jedhan. Nama rafuumi duuba nama halkanii guyyaa keessatti rafuumi jedhan akka male akki jedhan. وكان النووي لا يضيع وقتا يرو تكلنا مبوء ملي بل سميت جدان في ليل ساعة هلكنيتا هتي ونهار يو ساعة قياتا هتي نما يرو إساب بل سميت جدان أبولوان يرو تكلم بل إلا في اشتغال بالعلم يو علمته وساجرات ملي yeroo takkan balleessu jedhan irraaf halkanii guyyaa keessaa nama yeroo fi balleessu miti jedhan. Hattaa fi dhihaabihi fi xariiqi wa maji'ihi kaana yashtagilu yoo deebi'ullee inumaa yeroo deemaa jiru yeroo bakkarraa deeme deebi'ullee ilmii wajji inni takraara ilmii godhaa deema jedhan. Haffadaa deema yookaan ilmii dubbisaa deema jedhan nama akkanatti ilmii walitti sahabe jedhan. Duuba imaamni kuni rabbiin barakaa umri isaa keessa kaa'ee wakaana sarii alhifdi nama akka malee waan dhagaye mataatti qomatti qabatu jedhan. Duuba waa hedduu qomatti qabatee في مدد وجيزة زمن قبابا كيستي واحد متقبت جدا واحد زمن قبابا كيستي علمي هدو متقبت حفظ إمامني نووين كوني كتاب تنبيه جدا مفاء حفظ جدا حفظي قل ولي قال إسا كتاب تنبيه جدا مفاء حفظي قل كتاب صحاحو أنسي كتاب شره أنسي إنما شيخ إسحاق بن أحمد المغربي نمني جدام أكمل إسا جالته جدام كمل جالته حفظي إساتي في وصحاحو إساتي في وشره إسر أكمل جالته قبته إنما يبك إساف قد جدام وروا براتورتي درجة إساف كن جدام. دوبا إمامني نووين كوني علمي تهيوسو قبته هنگا وقا دقدم تكا علمي إفكين جدن وقا دقدم علمي دا إمامني كون إفكين حتى فاق الأقران هنگا
zamana san keessatti hiriyoowwan isaa cufa caalutti jedhan nama hiriyaa isaa ka umri isaa mara caale وتقدم على جميع الطلبة إنما ور علمي برباد ألت به ور علمي براتو شوفايو بركو تجدن وحصل فضل السبق في العلم والعمل صدركا دور دبرين ستوكفاته علمي كيست اهتدلقو كيست اللي درجات كفاته جدن درجات كفاته جدن دوبا إنما يوني أتشبيرة تبريغا إيغا كتاب أكنت براتي چه درجات كفا إيغا تهي كمالي علمتي وقا دقدمتنا كيست أكمالي علمتي شاغلاني من جد وجد جدا نمني وان تكت تتافي قول اتقا جدا نبولوان يوه هميلين نجيرات تتافي نقوني وان تتافي اتقوني سر ربي نماف غيا إيادنا تتافي إمام نكون قول إروان نم أجائب سيسو كان يقرأ على المشايخ شرحا وتصحيحا كل يوم 12 درسا جدا قوياتي درسي قرآني لما فرات جدا قوياتو كت درسي قرآني لم متون في شراها إسا وجيني درسي قرآن فرات جدا قويانو ساعة قرآن درسي كلما فراتا هل كان درسي كلامي تنرى ديبئة لا أبلو وان تتافي درسي كلاني لما مثني في شرحه ولدت فراتا جلان إمام نكوني توبا رب الرحمة إمامك ناها قلو توبا أكنا الدرسي ججبدو درسين في الوسيط ودرسا في المهذب ودرسا في الجمع بين الصحيحين ودرسا في صحيح مسلم ودرسا في اللمعة ودرسا في إصلاح المنطق ودرسا في التصريف ودرسا في أصول الفقه كان فرات جدا ما منيغا نما درسي كل علمكو يتفراتو وان تبعاتي مي أبولو وان إمام تجا كان بركة علماء ربي يرو غبابا كيسات عمري إساني كيسات بركة قول إرى يو علماء هاستوتوكو إمام النووي جدا دوبا إمامني كوني حال أكم قبا حال غاري ربين إمامك أنا كن جنا دوبا نما الدنيا را واتكل دنتا الدنيا تنقم نما أكمل أبسو إبن جيرو أرت نما أبسو جنا إبن جيرو كا جيرو نماتك الأت نمات جباتر أت نما أبسو جنا أكمل inni kuni yoo nyaata isarraa nu haasawani walaa yaakulu illaa aklatan waahida fil yawmi wal layla yeroo matakka nyaata jedhan sa'a 24 keessatti yeroo takka qofa nyaata yeroo takkittiin inni nyaatuyyuu ishaa'ii salaatee irraa bahee nyaata jedhan hanga bor galgala yeroo salaata ishaa'ii duubatti inni daruusa isaatiif ibaadaa isaa godhuu malee nyaatatti hin deebi'u jedhan walaa yashrabu illaa shurbatan waahida inda sahri dhugaatii yeroo takka dhuga jedhan yeroo halkan hiraaba ol ka'usan yeroo nu duraani ramadaana keessa dammay'ee hiraaba goonu yookaan obburannu sani yeroo san bishaan dhuga jedhan yeroo haa nyaatu duubarran dhuga bishaani yeroo hiraabaa dhuga jedhan توبا إن بشان قبناوا إنون dhugu jedhan akka warri biyya shaam kun bishaan qabbanaawaa akka biyya teennaatun aadaa godhatan tana hin dhugu nama takkaa fuudhe miti nama akka malee gurzaa'u ibaadaa rabbii keessatti nama kitaaba hedduu barreessuu keessa gurzaa halkanii dabarsu nama gaariitti nama ajajuu keessa yeroo ofii dabarsu nama hamturraa nama dhoowwuu keessatti yeroo ofii dabarsu imaamni kun imaama akkanaati duuba keessattuu nama angoo qabu warra angoo hawaasaa qabu mootummaa gorsa jedhan
qajeellumni isaa qajeelluma hawaasaa waan taateef warra akkanaa kana maran sodaatu khayri tajajahamturraa dhoorgaa duuba insha allahu darsii ammaaf asitti imaama nawaawirraa diqqo waa'ee isarraa haganumarratti walii gabaabbanna darsii lammataa keessatti rabbiin warra nagayaa walitti deebi'u rabbiin nu haa taasisu assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh ستين هاسا وجرا لقيتي تينا كان داوة جرت كنتي بي ان